amma gartee riphee ololaa kanatti iyyigaa riphee ololaa kanaan maali nama akka Khadiir kana iyyuu kanatti hin kaaftanii maarree walitti gijaan amma filima dalagu seenanii waan jaawar waan isaanii hunda guutuu jala awwaaleef sigale jala awwaaleef itti kaasanii jechuudha ummata keenya laal nama tokko warqii takka hoggee harkaa qaban hin beekanii jaan amma lammaa magarsaa maan dubban lammaa magarsaa maa calja lammaa magarsaa maal ta'e faa jettanis mee waan jaawar dubbate maal itti dalaydamme ka dubbate maal waan ka dubbate maaliif faayidarra oolchitame mee malammaa yoo gabbee nama jaawar irra gabaabaa ka jaawar irra diimu makka jaawarii gabbaa malee nama biroo gabbaa wuma jaawar juu kana jaa malee maal jaa yoo gabbee memma gaafa taayee danda'a iyyuu ture hanniti biyya balleeysite korraapshinni biyya balleeyse jee gaafa taayeen iyyuu ture mee waan taayee san nama keessa nama meeqaatu dhageeffatee itti fayyadame jaawariin dhufee bar namni dhumee jeetuma iyyeemi bar taayeen sun gurraacha inni diima namuma diimaa fi gurraachaa je wanni isaan jan takkuma yoo dhugaa dubbatte immoo afaan kee takkuma jechuudha yoo nan sitti himees yoo lammaan sitti himees yoo jaawar sitti himees sigale wanni himame sun maalii jaa adda baafadha amma jaawar asii sitti iyyuu arrabsaa mana gurgurattee oromo ficcisiiftee mana OMN gurgurattee jechaa jaawar xiqqeessaa lammaan maa gadi hin baan lammaan maan dubban lammaa kanaas hoggii inni gabbee ka oromoo qadhabsiisuu ture ka oppiidiyoo xiqqeenya irraa qabee oppiidiyoon guddifatte ka oromoo ajjeesisuu ture ka taayee kana faa qilintoo geeyseetuma abiyyi wajji cafaysiisaa ture sigale isaas akkana wajjuu ni deemtanii bar mee abalu maa gadi hin baane miitirkishoon maa gadi hin baane dhiisaa warra gabbee kana dhageeffadha warruma gabbee kana dhageeffadha lammaa isin jettan kana namni uume jaawari mootummaan amma jirtu tan ta uume jaawari mootummaa jaawari buleeyso dhugaan siiman wayyaanee cabsee hiree kenninaa fi kursii jala qabnaa ni laalla jee kachi kaaye jaawarii jechu tana yoo naan falamte gaa gartee maraatuudha maaliif jeneraala malee waraanni laalamuu jan hujii waraanaan laalamtuu jan jeneraal malee amma anis qoodaan keessaa qaba yookaan qooda qabsoo deebine ani qoodaan keessaa qaba atiin sheer godhuu turte keessaa qabda warqeeroon lolte keessaa qabdi garuu jeneraalticha milkeesseetu badhaasa fudhataa jechuudha jeneraaltichi milkeesse sun eenyu gartee Jaawar Mahammadii jechuudha qabsoo qeeroo tana fuudhee galmaan gahe so saniifuu obboleeyyan kiyya laal hoggii waa dubbattaniis laallachaa dubbadha sigale mee arraa biyyi eessarra dhaabbatteeti Khadiir martuu atifaan ilma Harargee jetta mee eessarra dhaabbatte arraa Harargee maal keessa jirti jimaa keenya gurgurachuu dadhabne sigale gibiraan ummata keenya gidirse osoo roobni ummataan roobin sigale silaa mootummaan tokko gibira hoggii ummatarraa fuudhu galiin ummataa maali madaala ummanni kun arra rooba harkatee roobni ni caame mookkame boqqolloo duraa muratanii deebi'anoo dhaltee fi jee galii ummataatii wajji wal madaalchisee mootummaan ummataa yaadu tokko gibira ummatarraa fuudhaa jechuudha mootummaa hokkee tana qabe Hararge diinni abiyyi caalaa namni akka Hararge diinaa ni jira gubbarraa hanga jalatti dhalaa tarrisee fi sigale dhalaa Harargee nuti dur kan beeynu dhalaa jajjabaa jimaa gurgurattee dhaabbattee mana jaartee jaarsaa wajjiin ilmaan guddiftu beeyna tanneen bakka isiin irraa baate beeynu waan piipiin beera piipiin tarrifatte kana waan isaan ummatuma akkasiisan irraa uumamanii jechuullee nama gaddisiisa maaliif dhalaa Harargee isin hundi ni beeytan ummata jimaa gurguree looyzii gurguree soogidda gurguree tamboo gurguree maal gurguree gartee jireenya mataa fi uffachuudhaan beekamu sigale addunyaa Itoophiyaa san jijjiiruun beekamu
tanneen manduusuu gartee Harargee keessaa guuranii irra naqanii waan ifuu hoogganuu hin dandeenye ummata Harargee kabajamaa sana hoogganii janiini arra Soomaleen cinaassanii mana jaaraa jirti. Tulluu Guuleetiin mana jaaraa jirti. Mootummaa keetii mi mootummaa keessanii mi? Maaliif du'an dhaabsifne? Maaliif buqqaatii san hin dhaabsifne? Maaliif ummata irraa gibiraan gidirsuu kanan dhiifne? Maaliif qaala'insa jireenyaa kanan to'anne? Qaala'insa jireenyaa barka to'achuu danda'u mootummaadha. Qaala'insa jireenyaa Ameerikaas ni jira, Maarrees ni jira, Awuroopaas ni jira siin jaa afaan banee. Bar qaala'insi jireenyaa jechuun dhiyeessiin hin jirtu jechuu bar. Dhiyeessii ka dhiyeessuu qabu. Soogidda ka dhiyeessuu qabu. Huccuu bitatan ka dhiyeessuu qabu. Sigale nyaata ummata ruuza paasta makrooni biyya alarraa ka dhiyeessuu qabu mootummaadha maali? Waaqaa gabbee dhiyeessa. Qaala'insa jireenyaa jechuun bar maallaqni si harka guuteeti wanni bittu hin jirtu jechuudha bar. Sigale wanni bittu hin jirtu jechuudha bar. Mootummaa kana to'achuu dadhabe kanaan ummata gidirsaa jiru. Sigale gabbaatee hoggii kana faarsitu. Mujrima abbaa gadaa rashanne. Mujrima battii urgeessaa rashanne. Mujrima Hacaaluu Hundeessaa rashanne. Taayyee Dandaafaa fuudhee hidhaggalche warra paartii tana lafa gadhaabe. Beekaa meeqa jabaa meeqa gartee goota meeqa afaan qabsiisee kaan mana galche. Kaan viidiyoo hudduu waraabee mee dubbadhu tanaan poostis godha akka ijoolleetti xiqqoo akka ijoollee biyya Arabatti. Abiyyii fi wujiin abiyyiitii fi wujiin ijoollee biyya Arabaa takkaa bar kadhalaa hudduu waraabanii yoo maallaqa erguu baatte gartee tanaan poostis godha janiin. Abiyyiis bar kaadiree tana guutuu dhala Amaaraa tanatti ol qaceelchee indazzaa na hojjechisiise poostiin si godhaa jaan si galee yoo waan namaan an ajjeesijuu ajjeesuu baatte namaan an buqqisijuu buqqisuu baatte si galee. Wujiin abiyyiitii fi ijoollee biyya Arabaa takkaa bar si galee. Mee hoggii kana faarsitee nama dheengadda gartee Oromoon loluu hin dandeessu tokkummaan qabdu walin dhageessu juu wal dhageessise loluu hin dandeessu jennaan lolchiise. Oromoon taankii dura dhaabbachuu hin dandeessu jennaan taankii dura ijoolleen qoma kennitee akkasi dhaabsise. Si gale mee hoggii kana arrabsitu ka Abiyyuma kanaa ugabbaase. Si gale hoggii kana arrabsitu xiqqollee sheemeen isin hin qabu. Ijoollee biyya Arabaa ka ergate Jawaar Mohaammed osoo hin taane Abiyyi Ahmedii jechuudha. Si gale katti fayyadamaa jiruus isaa jechuudha. Maaliin isa fayyada jiina gaafadhu. Hoggii ijoolleen ichi wal ajjeeftu viidiyoon marama. Abbaan ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira. Firri ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira. Gosti ijoollee sanii biyya taa'ee ilaalu jira jechuudha. Ichi ka isa bira jiru qabataa jechuudha. Ichi kuni kan qabataa jechuudha. Tokkummaa Oromoochi facaasaa jechuudha. Namni yoo wal ajjeesuun barbaachise maaliif viidiyoo maruun barbaachise? Osoo dhugaa wal ajjeesuun kun ijoolluma tanarraa kaate viidiyoo maranii wal jalaa sheer godhanii taap godhanii koppiliinkii godhanii addunyaa guutuu waliin ga'uun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise meenaa? Sigale sosaniifu qaanfadha. Warri immoo kana gartee hoggii Jawaar King jettaniis hubbii Jawaariin gartee horiitanii koppiliinkii sheer gootan Jawaar irra dalagu jira warri sun. Irraan isinii deebi'a. Warri Jawaar King ju'ee profaayila Jawaar kaayyatee nama miidhu diina Jawaarii. Sigale amma anuma yoo profaayila kiyya kaayyatanii nama jeesan gartee diina nabbitu jiran malee waa takka na gargaarutti hin jiran. Qabadhu tana. Qabadhu tana. Warri sun diina Jawaarii. Nama gartee mootummaan ergattee akka Jawaar gartee akkana godhaami maal godhaami meelaala akka isaan itti ol kaasanii waan tana hafarsan. Amma ijoolleen biyya Arabaa tana mee nama Oromiyaatti ajjeefamu jiru caala ijoolleen biyya Arabaa wal gatu jirti mee?
arsii keessatti khaleessa namni 15 hin rashanamne namni 67 arsii keessa boolla qotadhu janiin ifiin boolla qotadhu janii nama 67 ajjeefne Harargee keessatti dargaggoota mucaa 44 tokkummaas ka A+ fide ijoollee hangas dandeettii qabdu dargaggoota makkalaakiyaan fuudhee rashanne summaa ajandaan ta'in ijoolleen biyya Arabaati gartee yaaboon adiisi dalagaafin biyyaa bayi jettuuf ijoolleen lamaa sadi wal ajjeefte maakkatti oowwiti sigale maakkatti oowwiti yaa Oromootii ya iflaali dammaqi sigale sanka godhu jiru karashanu jiru warra gartee khadiirfaan deeggaran kana hujii isaanii deemu jira jechu hujii isaanii san ajandaa godhuun barbaadanii jechu sigale kun ammoo isaaniif hojjetu jira hujii isaanii tana dhaadheeffachuu barbaadanii jechu that's why wanni dubbiin ijoollee biyya Arabaa akkatti oowwituuf nama Oromiyaa keessatti akkasi dhumu jiru Itoophiyaa keessatti akkasi dhumu jiru san dhumaatiin ummata kanaa caalteetii miti tanarraa faayidaa qaban tana irraa faayidaa qaban sirritti mee Khadiir Martuu hagabbee duutii haa dhaabbattu jee tokko as kenni viidiyoo takka ummata Harargee kabajamaa buqqee Somaalee irraa buqqee akkasi dhukkeen irraa kaate isaa sagalee ta'eef tokko as kenni ummata Harargee kan gartee Somaaleen gaaf dheengadda dirree dhawaa keessatti akkasitti gabbaatee arrabsitee dhukkee goote san tokko isaa sagalee ta'eef as kenni ammoo ogii gartee ijoolleen mootummaan ijaaramte Saudi Arabiyaa daangarra tetteessee akkas wal gootu ilma Harargeeti Harargeef onnata gadi baheeti gaadachiin garagalte maasha Allah yaaboo Harargee numa jaalata he